Akkuma argu jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya arraan tana obsaa bayaan biratti argamna hirna jirra jechuudha. Wanni inni immoo uummata biraan ga'uu deemus uummata keenya bal'aa warreen rakkoo ijaa qaban obsaa dhaamsa uummata biraan gahii dhaamsa immoo nuti deemnee biyya deemnee annaansu godhu jirra. Saniifuu dhaabbanni kun tololtummaa obsaa kana ilaallata. Saniif mee ati uummata kanaan maal jettaa siin jenna obsaa keenya mee arraan tana? Egaa obboleen arra kunoo ambaasaadar obsaadhaa Dr. Obsa Teedinja wanni Dr. Adikaade uffanni bakka kanatti natti agartan kun uffata dura sosochii dadammaksa uummata dhimma fayyarratti hubannoo uumuudhaaf obboleessa keenya wajjin dooktarri dhimma kana deemanii sochii godhaa jiran akka carraa walitti dhufne hoguu dhimma natti himan anis dhimma kana maaliif hawaasa hin beeksine kan jedhuun fiidiyoo isin waraabutti jirra. Egaa obboleeyyan hawaasni keenya sababa hubannoo dhabuutiin moora ijaatiin nyaara ijaatiin ija dhibee xiqqaa agartee yaala salphaadhaan yaalamuu danda'aniin manatti dararamaa jiru. Egaa odeeffannoon amma isin biraan ga'u kun ji'a kana guyyaa 10 irraa kaasee hanga 18tti moora ijaa tajaajila bilisaa yaala bilisaatiin hospitaalli waliigalaa godina Harargee lixaa magaalaa Cirootti argamu guyyaa 10f yoomirraa eegalee guyyaa 10tti irraa eegalee hanga guyyaa 18tti tajaajila bilisaatiin hawaasa keenya tajaajiluuf waan deemaniif namoonni odeeffannoo kana gartan hawaasni keenya kan odeeffannoo tana quban qabnee odeeffannoo tana dhaga'uudhaan akka hospitaala Ciroo dhufanii tajaajilaman ergaa biraan nu gaha. Moora ijaa warri qaban warri iji duraa gartee akka waan gartee duumeessaa dura waan taate nyaara ijaarratti waan ta'e yaala bilisaatiin moora ijaa dhoosaa jiran. Doktoroonni hospitaala waliigalaa magaalaa Ciroo waliin ta'uudhaan hospitaalichi godina Harargee lixaa hawaasa isaa tajaajiluudhaaf Kafaltii tokko malee jira mas. bilisa waa takka. kafaltii takka malee warri moora ijaa qabdan godina Harargee lixaa aanota 15 qabnu magaalota 3 maal qabnu keessatti argamtan bilisaan dhuftanii akka tajaajilamtan gamanumaan ergaa isinii dabarsina. Namni fiidiyoo tana agartan hawaasni keenya fiidiyoo tana harkee akka irraa fayyadamu sheer godhuun wal biraan gahan ergaa keenya moora ijaati bilaashitti bilisaan tajaajilamtan guyyaa 10 irraa hanga 18 guyyaa 10 qofaaf tura. Carraa guyyaa 10 kanatti fayyadamtanii ammaaf guyyaa 10 qofa ji'a jabooda ammas hin dachaan ammaaf guyyaa meeqa? Guyyaa 10 qofa. 10 irraa hanga 18 fiidiyoo tana sheer godhuudhaan wal biraan gahan isin jenna.